وبين مدن ضروري جولين ومان فوقا أو بليتين جبتت في رماجل في جولين فورمتين أبقى جماعة بكجلتو مينا كنا بكجلتو ناي بما جولي فوتي جيزافي مين جيساب وبليتين جسم باشا وبليتو ajaa'iba qabda gaa'oo kana taanaaniiti meenumaatu ati tabraatiif deemtaa kana taanaaniiti gaayi ajaa'iba waan hin qabu siitu qabaa waliin laallatu hin garsiisu ta'a akkam jechuudha egaa hay kabajee obboleessoo hara kanaan sitti biyee hara saniin sitti kennu ijoollee xiyya fuutee geessitee fitii isii baraarta hay duwwa isiin kun baasii jecha akka wareegama guddaa kafalte jaalalatee dhiiggatteeti an ajaa'ibaatiin dhufte akka madinaan wallaahi ijoollee xiyya gaa osoo lubbuun jiruu du'eetiin bada maleedha ijoolleen tun bara akkumaatiin abbaa taatuu bitti isiin eetummaa taatii fi beekattu isin lachuu ittuma qabdan adda addatti hin qabdani san dhugumaati garuu ammoo akkas bakka san hin jirru ammaan tana aloo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh eenyu ana gurbaa soddaa keetii kan obboleessa maawartiiti bara akkami nagaa awoo nagaa adinaani adinaani jirta akkam nagaa fayyaadha wallahi nagaa fayyaa gurbaa soddaa kaa jirtaati awoo maal waa jirraannee jirraa asii miti ati numa jirra gaa akka rabbiitiin numa jirra silaa'uu miti goreera jirra yaani ijoolleen eessa jirti ijoollee tami sila ijoollee tee sababaa ijoollee teetti maawardiifaa keessa jira jechuun maawardiin hidhamtee ammaan tana kimiyaan balaa sanganii fi ijoollee fidanii baasu jechaa jirti mee jaalaa duba ijoollee tana ijoollee abbaa furate sababa ijoollee isii maaltu isii galchee isii duba sababa kanatti hidhamti abbaa furate osoo ta'in kaa fakkeenyaaf yaani isii waltii jecha kana taatee beekadhu jecha hidhamte osoo jaalalatee jirtu san akkasuma dhugaadha duba tanaaf isan maaltu waliif fide namni nuti irraa fuunes nama silaa isin itti kannattee gartee bakka isin itti ergatte deemuu irraa fuune annaga jaartii teeleruwaa kana kimiyagaa muslimaani beeytaati hanga ijoollee kan bittuu aduu bakka isin jirtu garsiisuu jechaa jirti akkamime ati isiidhaa hojjol qunnamtee moo waa yaani waan ni telefoona dawwaleetiifin hayyee khalaas akkana jeetiin itti dubbadhee naatu sirraa mura khalaas waa hundaan jennaan hanga ijoolleen biyya sannaa dhuftuu bakka isiin jirtu ijaanuun gartuu baasuu dhiisinaan jechaa jirti jaala saniifuu duba akkam godhu jetta du'aati maan tanati amma kanaafuu gaa ijoollee saniin du'aan sirratti obbolee ijoollee san bakka jirtu gaafattee itti geessee obboleetii biyya baraaraa tan jettu ijoollee xiyya fuutee geessitee fitii isii baraarta hay duwwa isiin kun baasii jecha akka wareegama guddaa kafalte jaalalatee dhiiggatteeti galiisii dhabdee mutigyoon sun intala xiqqoodhaani beeyta wallahi miskiina je waan ajaa'ibaatiin dhufte akka madinaan wallahi ijoollee xiyya gaa osoo lubbuun jiruu du'eetiin bada maleedha ijoolleen tun bara akkumaatiin abbaa taatuu bitti isiin eetummaa taatii fi beekattu isin lachuu ittuma qabdan adda addatti hin qabdani san dhugumaati garuu ammoo akkas bakka san hin jirru ammaan tana akkaataa isiin ilma namaatiif naasuu itti dhabdee waan isiin dalagu jirtu laaltee gartaami kanummaa akkasuma dhugaadha laal eega halkan gaafattoo gartee jawaadee fi isiin maahordii qabdeeti fi ilaa hanga ammatti nuti ol deebinee hin ciifne obboleessa kiyya amma tarkaanfii jala dhiyaatamte waan quba qabduu fi isiinuu karaa kanaan dhuftee ijoollee naafidaa fi kana jetti ijoolleen fuudhanii geessaniifis hin jirtu tana manaama sodaaf hirriiban dhabini ittillee yaadin adinaan keenya namni ijoollee sikkannee geessuufis hin jiru haala itti baafnu yoonii fi gartee naannoo isaan jiraniin san yoonii fi odeeffannoo qabaatte odeeffannoo san faanuu kannu yoonii fi waan beeytu irraa quba qabaatte immoo kanuma ajaa'ibaatu akkana taate kanuma ajaa'ibaati isiin dararaa miidhamaa yaanii gidirfamaa jirti obboleessoo mana hidhaa keessatti akkan taane irra raawwatamu jira akkan taane godhu jirti an akkamiin taata an akkamaa ta'umma waa takkan taatu tasanii olii irra ga'u ta'a isii gartee isaan qabdee akkana gootu tanaas garteemi tarkaanfii ilaalee isaa keessa deebii hin qabne irra fudhatamuu ta'a inshaa Allah yoonii fi gartee bakka isaan jiranii fi waan quba qabdu qabaatte odeeffannoo faanaa kan nuti gallee manatti hin rafne
eegaal kan sanii kun halkanii guyyaa barbaada isaanii jala jirra manatti ol hin deebine anaa fi furmaateenis namoonni nu wajjin jiranis kanin maqaa isaanii dha'uun feene hundinuu. Aitu ani haala kanaan bar ammaan dala du'a akka miti jiraan dhufamoo. Na biraa maal goote yoo ni fi odeeffannoo qabaatte yoo waan quba qabdu qabaatte naa himi. Na biraa maal gootaa maka hallii goonee daruurii gaasii kan obboleettii biyya sana hayi. Akkam jechuudha gaa bifa akkamiin bifa ijoolleen fuudhee deebisaatiin qoftii natti kan dhiyaanneen. Ayyaani ijoollee kana gaafisuu malee ijoollee harku malee hin deebisu waan ta'eef isiniin dhamaataa jechaa jirti namtichi. Haadha maastuu rakkoo takka hin qabu insha Allah irra geenyaa nuti hujii teenya itti jirra keessaanii guyyaa hanga kana nuti viidiyoodhaas isinii maraa hin jirru isinumaa viidiyoon nu argaa hin jirre malee ol deebinee rafaan jirru furmaateenis ijoollee isiidhaa dhiifteetiini nama itti gootee kunoo na wajjin baatee rooba kana keessa na wajji deemtee barbaadu jirti. Nuti ijoollee dhaga'i nuti ijoollee fuunaadhaan osoo deemu jirru osoo hin ta'ini jawaadee fi maahordiidha baafnaa barbaada isaanii osoo deemu jirruuti Maamad Labiib maal jettaniin isaa ijoollee isiin itti kanitee fuudhee karaa inni deemuun hin beeku deemu jiruun jala yaanee nutuu nu agaree nu harkaa baafatee akkasii ijoollee harkaa fuune malee ijoollee fuudhuudhaaf hin jaanu turre garuu ammoo ijoollee miidhaa isaanii san rabbiin rakkoos keessaa isaan baasuu fi ijoollee rabbi nu afaan fidee beekadhu. Yaani jechuun maahordii yeroo dhimma kamirratti yaani akkam qabamte. Maahordiin dhimma kamirratti akkanumatti akkamii qabamti gaa ni beeyta waan irra qabamte namni gaa wanni isa mudannees hin jirru mudatte. Mudatte kaadhuma isiinis biyyoota wareegama guddaa kana kafalu jirti gatii guddaa kana atiis kana caaltu gootee gatii kana bakka deebisuu qabdaa beekadhu. Numaan kafala santasanii niin kafala ammoo ijoollee fuudheetiin gartee isi namtittiidhaa geesseetiin isaan achii gabbaasaa gubii gatiin siin jee tanatti yaadiin. Obey magan daruurii ijoollee rumaan fuudhaa obboleettiin biyya bakka itti hidhamaa jirti ijoolleen fuudhamtee rakkootti amma ati bakka jirtu miina kanaan bakka jirtu naa himimma. Ijoollee fuutee geessaafi? Niin geessaaf geesseetiin obboleettiin biyya san baasa obboleessoo. Ajaa'iba qabda gaa'oo akkana taanaaniiti meenumaatu ati tabiraatiif deemtaa akkana taanaaniiti gaayi. Ajaa'iba waan hin qabu siitu qabaa waliin laallatu hin garsiisuu ta'a. Akkam jechuudha gaa? Hai, kabajee obboleessoo karaa kanaan sitti karaa saniin sitti miti joon turtii jecha akkana dararamaa jirti. Dhugaadha naa jecha kana hunda seentee wayin kaadeen wayin dho'isu jira kana haqasiitis bar dho'isutu jiru naa jecha seentee garuu ammoo ijoollee fuudheetiin ijoollee namtittiin mujirima san namtittiin bashoodha ilmoo dhalte tanaa'u garagaltee nyaatti yoo feete. Hai, makluuqa bar nuti waan taaneefu xiqqollee taatu waa nyaannee jirraa beekadhu. Ayyaa gurbaa sabdaaduu akkamitti hallii goonare. Akkitti hallii goonu atis odeeffannoo naannoo isaan jiran dandeettii teetiin sakatta'uu nuti sakatta'iinsa keenya akkatti fufnetti jirra. Ayyee. Akkasitti haa waliin irra geenyeetiin tarkaanfii barbaachisu hunda fudhannee tarkaanfii ilaalee isaa fudhannee isaan kana gartee rakkoo san keessaa haalatti baafu. Ayyaani yallaa tabaan taatee hundaafuu garuutu ammooti. Taayyee. Hidhaa taa'aa gubii gadi dhageessee. Ani hidhaa taa'uu sii fadheetii miti hidhaa taa'uu siin fadhu anuyi. Yeroo ammaan tana ati bilbilaan gartee biizii na gootee taa'ee si wajjin haasa'u jiru kana gartaa? Ayyee. Hujii meeqarraa na qabdee naan dhaabbachuu jirtu nuti sakatta'insa jirra ammaan tanaa'u furmaatee jalaa maqeetiiniin hanganaa'u si dubbisu jira beekadhuan. Isiin amma Dr. Furmaateen amma hanganumaa yoo dhageesse yoo feete ni aarti. Ayyee. Jechuma akkanaa kanaa'u dhagayuu hin feetu amma dhaadannoon isaan achiin nu dhaadachaa jiranuu ta biraatii beekadhoo ida amma waan biraa haasawaa jiranii an viidiyoo takka hunda narratti erganii jiranii. Ayyee. Akka isiin isaan godhaa jirtu hundaa'u harkaatiin jiraa jechuu na laaleessu yookaan na hadochuu dhabdeetii miti wanni isiin itti godhaa jirtu kun. Ahamni ishee obboleessumatti keessan harkaa baasu malee waan takkabsiisu mitiini. Yoo karaa kanatti karaa afaan bareedaa kan akka deebitu taate gartee miti dhugaadha isiinis haqa qabdi badii takka malee dhagaa jaalattee nama jaalachuu waan jiraati waan goote waan balleessite waan takka waan qabdu. Eegaa jaalatti mana gootaatti jaalirraa qabamtee. Sababni isiin itti dararamaa jirtu dhugaadha sababuma kiyyaa garuu ammoo gaa ijoollee tana gaa deebisuu jechuun
waan biraa jechuudha ani bakkuma gartee ijoollee deebisii fi namtittiin tun gartee yoo ijoolleen deebite gadhiiftii jedhan tanattiin naa gadi liqimsamne malee. Ayyaani ishiidhaan naan jee bar jawwaala dawwaleetiin of bareetii jira. Maal feeta waan feetu gaafa dhokka isiin garaatitti hin deebine akkasiin qarqarre naa godhaa jee. Atiis matuma keetiif eeggadhu namtittiin itti sin dabaliini namtittiin raammatan qabdu ani maawordii istaanaan furmaateen afaan siitiin bira teeyseeti itti himte anilleen itti himeetumaan jira wanni feete sana anatti taatu anfirraa hin dhoorkaa jechaa turte beekadhu waan keeysan hubatiniif isiinis tana jette. Nama tokko ka fuulduraan sit dhufee humnaan sit deemu yoo taate firraa dhoorkita nama waan rabbiin hin feene san waan abbaa fedhe jabaa fedhe laaffisu san hin fayyadamu sanii isiin firraa hin dhoorkaa jettee jechuu osoo keeysan hubatin. Anfittin dhiyaatu sibar mujrimattin dhiyaatu beekadhu hawwanni nagootu sin jirtu jawwaalumaanii dawwalaan malee. Aboo jawwaaluma keeysaanuu sagalee isiitiin qilleensarraan sittin godhin namtittiin hatu. Ani siimeetiin jira matuma keetuuf eeggadhu osoo niifi gartee isii wana jettee karaa biraatiin si seentee afaan tolaatiin si seentee rakkoo biraa keessa si galchuu dandeessitiif eeggadhu ta'etumaafu ammoo tamaa hordiidhaa nuti hujii teenyaanaa fi furmaateen garteemi bifa addaatiin jala jirraa inshaallah yeroo gabaabduu keessan ni gamman. Yalla isiin to'addaati aniin to'addaati amma dirqamni nurratti waati ijoollee kana gaa. Inke itu jechaa jirta waan ta'eef jecha obboleettii itti gataniif gaa jaalalatee jettee xiqqana taate galtee. Ayyee abshiir karaa saniitti yoo karaa nagee akka deebitu taate ammoo namtitti wayiin si gaafadha. Ayyee. Dhuguma rabbii saniin ati imma namtitti sanii waliin agarree biran dheyne. Namtitti maaliin bira dhaqana dhamaatiyoon bira dhaqeeti naa hin ta'e turte maa hortiiniisi. Ayyee. Eenyu kana jaa? Baawartii dhaqa. Tayyib isiidhaan namtitti sanin ati waliin agarree siin jee qaamaan. Yaani isiidhaan waliin agarree boo isin maaltu wal arguu fide intalti musliimtitti guddoodhaati. Ka halaala ta'e isiini. Bilbilumaa wajjaa soitan jechuu. Bilbilumaa wajjaa soita malee wal arguun leen barbaadu. Akkas taanaan rabbi si baaseeti irraa ifee namtitti sanitti ittiin dhiyaatinii ta namtittiin tatti dhiyaatanii miti. Oleh merabata di hati tersentuh, kemudian tadi itu ada format tapi juga menarik juga benar. Ni baati inshaallah isni rabbi tini formaten isni hojii jirtiiti. Ati yaaddeeyni yoonii fi odeeffannoo takka yoo waan dhageessufaa qabaatte akka ariifaatti naayimi garuu immoo isii namtitti isanii hojii yoo ka qunnamtu taate anaahu qunnamuu hin dandeessu tara takka isiidhaa hojii ol qunnamnaan ulii khalaas anuu akka diinaatti firraa seek.